Uummata keenya nyaatee fixe jechuudha. Lafti Oromoo horii qabdi. Aannanii fi killee isaanii geessa. Uummanni keenya danda'ee jiraate moo wal danda'anii jiraata uummata keenya wajjin. Dubbiin lafaa dubbii lafeeti jennee Oromoon dirreen dhawaa eenyummaa kophaa qabdi. Eenyummaa Oromoo irraa kophaa qabdi. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kun Baarkoo Miidiyaadha. Baarkoo Miidiyaa miidiyaa keessanii. Miidiyaa keessa kana gama hundaan jajjabeessaadha. Laayikii sabskiraayib godhaadha. Hordofaa. Sagantaan irraan tanaa sagantaa ajandaa toora baatii takka gahee jira eega jalqabame dhimma magaalaa Afran Qalloo magaalaa Oromoo Dirree Dhawaati. Magaalaan handhuura seenaa hundeeffama baandii Afran Qalloo seenaa magaalaa qabsaa'ota magaalaa handhuura qabsoo Oromoo magaalaa qabsoon Oromoo itti jalqabamtee fi tokkummaan Oromoo bayyananni Oromoo sossoonni Oromoo aadaa fi aartiidhaan qabsoo siyaasaatiin diinagdeedhaan barnootaan miidiyaadhaan gama adda addaatiin itti jalqabamee fi itti dagaagee magaalaan tun laaftuun laalamtee akka magaalaa biraatti sirna fedhaniin akka fedhanitti dabarfamuu jirti yeroo ammaa kana. Toora ji'a tokko dura muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti waa'ee Dirree Dhawaa dubbatee Dirreen Dhawaa taabaluutii seeraan heerri mootummaa magaalaa Oromiyaatti beekaa Oromootti beekaa jee Oromiyaa jala bulti jee heerri mootummaa Oromiyaa jala bulti jee kaayeen jiru ta'a. Wanni inni kaayeen immoo maali jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kana ogeeyyiin seeraa hedduun ni beekanii daangaan Oromiyaa akkamitti akka sararame yeroo sanitti humnitii Oromoodhaa kan gartee Oromoo bakka buutu OPDOdha. OPDOon TPLF bira hin kuttu qaalii TPLF goote. Kanaaf gama sanitti daangaan Oromiyaa Walloos dabalatee kan Dirree Dhawaatis yoo cicciramee heera mootummaatiin akka fedhetti kaayame seera qabeessa jechuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif san dura akkamtu ture? Fakkeenyaaf mana tokko ati qabaattee mana san namni tokko dhufee humnaan seeratti baafatee humnuma saniin seeruma humnaan baafate san osoo asin mari'achiisin yoo fudhate manni sun keetii miti jechuun hin taatu jechuudha. Maaliif seeraan mana san seeratti baafatee fudhatus abbaan seera san baasee aangoo seera san baasuu waan hin qabne jecha seerri sun seeraa miti jechuudha. Kanaafuu manni sun seera sirriitiin fudhatamne seenaadhaan keetii mana keetii jechuudha. Kana yeroo dabarte kana ajandaa Somaalee fi Oromoo gidduutti ajandaa uumanii Somaaleen walitti qabamanii muummichi ministeeraa dhiifama gaafachuu qabaa jennee mucaan tokko dubbatee mucaan sun baqatee deemee jira karaa biyya kanaatti deemee sun hedduu waan nama ajaa'ibsuu miti. Kan hedduu nama ajaa'ibsiisu namoonni baratan namoonnummaan silaa gartee miidiyaa irratti dhimma adda addaa kaasan haasa'uu jiranii. Dirreen Dhawaa eenyummaa kophaa qabdi. Eenyummaa Oromoo irraa kophaa qabdi. Eenyummaa Oromoo irraa kophaa, Somaalee irraas kophaa, namoota irraa kophaa qabdi. Eenyummaa Dirree Lij jedhamtu yookaan immoo ilma Dirreedhaa jedhamtu qabdi jedhanii waan kana raggaasisuudhaaf waan kana akka waan sirriitti dhiyeessuudhaaf miidiyaa gubbaatti sa'a dheertuu haasawanii jechuudha. Ilaaluu dandeessanii. Waan san keessatti wantoota isaan dhiyeessan keessaa eenyummaa Dirree Dhawaa siyaasaadhaaf chaartarii Dirree Dhawaa gaafa tumamu parsantii 40 mana marii keessatti parsantii 40 Somaalee parsantii 40 Oromoo parsantii 20 sabaaf sablammoota biraatiif jaameeti qoodame chaartara saniin. Wanni kun sirrii miti akkas ta'uu qabu jedhanii mormaa jiran. Reeferendamiin haa taasifamuu jennaanis eenyummaa kophaa qabdi Dirree Dhawaa. Eenyummaan ishee Dirree Lij tana Somaaliyaa jalattis naannoo Somaaliyaa jalattis naannoo Oromiyaa jalattis galuu hin qabdu jedhanii warra mormanii jechuudha. Warroonni kun hidda fageeffatanii bulchiinsa Dirree Dhawaa keessa seenanii bakka hunda keessaa hidda qaban jechuudha. Jarri kun akkamitti dhufee akkamitti falmuu danda'e jennee yoo ilaalle jarri kun safaarii warra miilikii hojii gad dhufe jechuudha. Osoo isaan miilikii hojii gad hin dhufin lafti tumees turtee waan jedhamu akka gaaffiitti kaasuu qabna jechuudha. Kanaaf waan san akka gaaffiitti qabannee san dura lafti teenyu turte. Oromoon lafaaf
dubbiin lafaa dubbii lafeeti jedhanii Oromoon waan lafaa irratti taphan beektu wanti lafaa itti fardiidha. Kanaaf lafuma afran qallu qobsuma gartee ilmaan Oromoo kabareentumaa kana. Kanuma eenyummaa kophaa qabdi jedhanii ifumaaf eenyummaa san tolchanii fidanii eenyummaa lafarra hin jirre ifumaa uumanii san fakkeessan jechuudha. Waggoota 30 dabraniif afaan kamiitu afaan hojii ta'ee dirqama keessa ture. Afaan Amaaraati. Uummanni achi keessa jiraachaa ture uummanni Oromoo, uummanni Somaalee, uummanni achi keessa jiraatu uummata afaan Amaaraa qofa dubbatu. Sababa afaan Amaaraa qofa dubbachuudhaan uummata meeqaatu afaan hojii afaan Amaaraa ta'uudhaan namoonni Oromoodhaa ilmaan Oromoo kabaratan hojii dhabanii achi keessa deeman. Akkamitti deebi'ee namichi dhufee humnaan lafatee qabatee gaafa miliqqa dhufanii Piroofeesar Maamud Tasaa waan kana hedduu dubbata. Nama lakkoofsaan hedduutu miliqqa hojii dhufe Samboodallee Shawaarraa, Amaararraa, Gojjaamirraa, Tigraayirraa bakka adda addaati. Namoonni kun dhufee qubatee eenyummaa nu fakkaatu eenyummaa dirree fakkaatu nuu qaba dirreen teenya guutuu maaltu dhagahama. Waan akkana kana fakkeessuu hin taatu jechuudha. Waan ajaa'ibsiisu ta'u uummanni keenya danda'ee jiraate moo wal danda'anii jiraate uummata keenya wajjin. Dhufanii qubatanii uummata keenya gabbaarii godhatanii uummanni keenya lafa fi qotu irratti oomisha isaa isaaniif galchaa qooshaa daakee isaanii geessaa aannanii fi hunda isaanii geessaa isaan gabbaraa sirna isaanii jalatti akkasumaanuu ajjeefamaa barnoota irraa dhorkamaa amantii isaa dhorkamaa eenyummaa isaa dhorkamaa aadaa isaa dhorkamaa afaan isaa dhorkamaa as ga'ee ammaan tana jaarraa kana keessallee eenyummaa isaan dhufanii humnaan jaaran san akka eenyummaa taatee itti fuftuuf qabsoo godhu jechuudha ilmaan isaanii miidiyaa irratti. Kana uummanni Oromoo bayyanatee laalee waan kana dura dhaabbachuu qaba jechuudha. Wantoonni isaan kaasan hedduudhaa jira. Waan kana qabannee viidiyoo isaaniitii wajjin viidiyoo isaan haasomsa wajjin takka takka qabanii irraa haasofna. Arraaf akka ka'umsaatti wanti amma kaase kun eenyummaa dirree lijjaan dirreedha waan jirtu. Kanaaf waan tokko waan dhiyeeffachuu dandeenya. Lafti Oromoo hundinuu afaan isii qabdi. Oromoon lafa isii keessatti hoodii lafa keessa qabdi. Paaswordii qabdi lafti Oromoo. Fakkeenyaaf dirree dhawaa yoo haasofsiifte laga odaa jechuun afaan kamii ta'e eenyu ta'e yoo gaafatte lagni odaa an laga odaati Oromooti keessi himaa jechuudha. Laga odaa jechuun afaan Oromooti. Hundaa beekama. Bakka hunda tokko tokkotti laga harreettis fudhadhu. Bakka adda addaa hundinuu afaan Oromootiin maqaan moggaafame jechuudha lafti kun. Kan amma isaan deebisanii eegana afaan adda addaatiin moggaafatanii gartee akka adda addaatti wanti qoratan kun dhugaa miti jechuudha. Lafti hundinuu afaan qabdi jechuudha. Lafti teenya lafti Oromoo hoodii qabdi afaan isiitiin jirti jechuudha. Lafti Oromootu dubbatti isin dirree dhawaa yoo gaafatan teenyuti jenii. Warri guyyaa keessaa dhufee dirree dhawaa tana dirree dhawaa jedhamu kun warra dhahaa jechuu hin dandeenya kun akkamiin dirree dhawaan teenya jechuu danda'an warri dhahaa jechuu hin dandeenya. Silaa isaan warri dhufe sun dhahaa kana baruu qabammoo dhufanii osoo dhahaa hin barin daa jijjiiruu qaban lafa namaa maqaa namaa dhangaggoo jechuu dandeenya kun jechuudha. Kanaaf dhufanii qubatanii biyya namaa takka teenya jechuun isaaniif aadaa isaaniiti. Osoo dirreen dhawaa tun Gondar keessa jiraatte sabaa sablammoonni ammaan tana dirree dhawaa jiran kun ichi jiraatanii ta'a Amaaraatti jiran malee sabaa sablammootaati ta'a Itoophiyaatti hin jiran jechuudha. Amma dura yeroo adda addaatti sirba hunda baasanii Harargeen iristii teenyaa jedhanii miraaza kan jedhanii sirbaan hunda sirbaa turan yeroo adda addaatti jechuudha. Kana ammoo uummanni kan callisee taa'ee ilaaluun qabu jechuudha. Falmachuu qaba jechuudha lafa isaa. Seenaanis akka tasaa taate. Habiraa waa'ee dirree dhawaa tana oguu dubbatan. Dirreen dhawaa qabalee baadiyyaa gandoota baadiyyaa 38 qabdi. Waan magaalaa achuma dhiisamee. Uummanni baadiyyaa keessa qabalee 38 keessa jirtu kun Amaara moo Guraagee moo Tigree moo eenyu? Uummanni kun uummata Oromooti jechuudha. Uummata kana uummata gartee sagalee caalmaa qabu uummata maajoritii kana dhiisanii mirga isaanii dhiisanii uummata parsantaan 20 kan namni teessan uummata dhufee humnaan qubate san uummata sirnaa wajjin dhufe san uummata gartee tooftaa adda addaatiin wal guuranii wal fidan kana uummata kanaaf sagalee ta'anii uummata kanaaf beekamtii kan jiran jechuudha jarra kun. Somaaleen dirreen dhawaa teessin falmitu ta magaalaa tana malee ta baadiyyaa tana miti. Dirreen dhawaa immoo magaalaa tana qofaa miti. Baadiyyaa tana hunda hammatti jechuudha. Kanaaf eenyummaan dirree dhawaa yoo gaafatan isiin nu deebiste jechuudha dirree dhawaa. Dirreen dhawaa afaan qabdiin dubbattii fiifu. Warri gartee ilaalcha uummata caalmaa qabu gartee uummata achi qubatee jiru kana fudhataman kan hinneef warri kun warra diimokiraasiitti namanne ilaalcha gartee walqixxummaatti namanne jechuudha kana jechuun isaanii.
Uummanni qabatamee uummatni kolonii isaanii jala kolonii warra Habashaa jala ture kun koloneeffatamee ammallee haa hafu ta'etu qaban jechuudha. Namni Oromiyaa irraa gad dhufee Oromiyaa irraa fagoo miti. Laangee irraa, Qarsaa irraa, Shiroo irraa, Baddeessaa irraa, asiin Haramaa irraa gara Mul'ataati. Dadarii, Gursumii, Hombolchaa dhufee dirree dhawaan bulchinni namni Oromoo jecha Goondarii haa dhufe, ka Shawaa dhufe, Goojjaamii haa dhufe, ka Tigraay dhufe, ka bakka adda addaatii dhufe, sirna wajjin dhufe abbaa haa ta'u jechuun maal jechuudha? Ijoollee dirree jedhanii. Wanni kanaatuun fudhatamummaa hin qabdu jechuudha. Waan kana namni quba waan hin qabne se'e malee sirrii quba qabna jechuudha. Ijoollee dirree maqaa jiruun ijoollee ta'in shawwadanii eenyummaa Oromoo kan qabaannetti dirreen dhawaa eenyummaa kophaa qabdi jennee warri oofan kijibaa jechuudha. Ijoolleen dirree dhawaa bulchuu qabdi bareeda. Bulchuu qabdi itti amana namni hundinuu. Maaliif namni tokko eenyummaa fi aadaa fi waan uummata san barbaadu nama uummata san keessa jiruutu beeka. Dandeettii namni qabu jechuudha. Ijoollee dirree dhawaa keessatti ijoolleen dandeettii qabdu bashi akka. Ijoolleen tunaa bulchitu akkoo miti. Garuu Oromiyaa irraa bakka adda addaa irraa namni dandeettii qabu dhufee bulchu rakkoo miti. Garuu eenyummaan sii ta'uu baati warri jiru kun warra galtee shiraan deemu jechuudha. Akkuma Finfinnee keessatti yaaraa dalej beereelum jansan. Yaaraa dalej finjan. Dootor Gammachuu waan sana dubbatu akkamitti saba hin qabnee ilma araadaa kun jennaan saba isaa nyaatee fixee jirtu Dootor Gammachuun beeruun baltoon hojii. Isaanis akkasitti eenyummaa isaanii eenyummaa Oromoo tana nyaachisanii eenyummaa Yedirree Lij qabdii jennee deeman jechuudha. Yedirree Lij jechuun afaan Amaaraatti beekatu. Maaliif akkas jedhamti? Yedirree Lij maaliif jedhamti? Dirreen tun ilmaan Oromooti. Dirree jechuun maqaa Oromooti. Sigaltee dirree dhawaa tana dirree dhawaa warri jijjiira kun akkasumas seenaa fi aadaa fi eenyummaa Oromoo guutuu jijjiiruu fedhan akka waan gaarii fidanii dhufanii. Piroofeesar Maamad Hasan waan kanarratti hedduu haasawee nafxanyaan sirna Miilikii fi Haayilasillaasee fi sirna adda addaatii wajjin gad dhufte hundisiitu waan takka beekumsa tokko dandeettii takka waan takka uummata kanaaf teekinooloojii waan adda addaa takka ta'a fiddeen qabdu takka ta'a fiddeen qabdu jee uummata kana saamuu malee uummata kana cunqursuu malee uummata kana guuruu malee waa takka uummata hin barsiifnee jee uummata saniitu akka waan wal kabajuu wal jaalachuu fiqir agarta jantan jaalala dirree dhawaan tajaalaati nama hundaati jantan akka waan isaan jaalachuu fidanii akka waan isaan gartee wal kabajuu fidaniitti himan jechuudha. Kijiba jechuun hin jiru. Uummata keenyaatu qaba jechuudha. Jaalalanii fi wal danda'uudhaa fi wal kabajuuf hundaa'u jechuudha. Kanaaf dirreen dhawaa eenyummaan isin qabdu eenyummaa uummata keenyaati. Eenyummaa Oromooti. Handhuura magaalaa handhuura qubsuma lafa afran qallooti. Magaalaa Oromooti. Taana beekanii fi itti himanii akkuma amma dura jiraatanitti nagaan jiraachuu qabu jechuudha. Olaantummaan isaanii amma booda waan nama ooftu miti jechuudha. Eenyummaa Oromoo dhohisineeti tabiraa mul'ifnaa waan nama oofuu miti jechuudha. Kan uummanni keenya irratti dammaqee magaalaa san qabeenyaan dinagdeen waan hundaan abbaa ta'ee jiraachuu qaba jechuudha. Wanta akka ta'e isaan kaasan hedduun ajaa'ibsiifte yoo gartee dirreen dhawaatuun yookaan Somaalee galte yookaan naannoo Somaalee galte yookaan naannoo Oromiyaa galte uummanni qabeenyicha keessaa horatan keessaa deemanii jiran. Maal jechuudha kun tuffii biraati. Yeroo isaan dhufanii qubatan isaan kun uummanni danda'ee isaan qubsiisee uummanni kun nuu bulchaa lafa tana teenyaa Oromiyaa irratti haa bultu yoo jee dhiisanii deemanii jechuun maal jechuudha. Maaliin deeman yoo deeman? Abbootii qabeenyaa deeman maatiroota deeman maaliin deemaniif uummanni kun bineensa jechuudha. Ilaalchi isaan qaban sana jechuudha mallee yoo Oromoo taate yoo Somaalee taate ilaalcha nama nyaachuu qabanii jedhanii yaadan jechuudha. Kanaaf yoo dimookiraasiidhaan jaalaan kan jiraatu isaan jedhanii yaadan. Uummata keenya nyaatee fixe jechuudha. Uummata keenya gabroonfatee ilma namaa badii malee ajjiisaa ture. Badii malee qaama isaa ture. Badii malee saree nyaachisaa ture. Uummata kanaatu akka waan jaalaa fi wal kabajaa fi qarooma isaan fidanitti uummata keenya ilaalaa jechuudha. Kun waan fudhatama hin qabne akkuma fedhattu. Kanaaf uummanni keenya eenyummaa isaatiin boonee gama siyaasaatiin jabaatee ifii bulchuu mirga qaba. Har'aaf asumatti isirraa gabaabsa. Yeroo biraa viidiyoolee sanirratti takka takkaan qabxii isaan irratti haasawwan dhiyeessinee haasawwan isaa har'aaf seensaafan tokko ni ga'a. Hedduu galatooma.